Kana keessatti seenaa takkatti qofatti taa'imu gaafa rasuulli alayhi salaatu wassalaam addoo fi islaamummaadhaan dhufanii namni baay'een dura dhaabbatee kun jechaan kun gochaan waan baay'eedhaan darbate san rasuulli yeroo baay'ee waan garagaraatti rakkisaatiin hin turan abbeera irraa jalqabee zariin isaanii hiriyoonni dura waliin guddatan firri isaanii hundi isaaniitiyyuu garuu waan si ajaa'iba rasuulli san dura waggaa 40 isaan keessa jiraate nagayoomaan jechuu osoo hin argamin dura waggaa 40 kana keessatti nama amanamaa nama jabaa amaanaa bira kaayatan nama namummaa irraa mul'atu ture inni amantaan dhufnaan garuu jabinni sun laafinatti dhugaa dubbachuu sun kijibatti jijjiirame namoonni hundi isaaniitiyyuu ka duraan isa jajjabisaa turan diina isaaniitti argaman yeroo kana keessatti gaaf tokko rasuulli oduu ajaa'ibaa tokkoo gad bahan eda makkaa ka'ee beetel maqdisiin deeme beetel maqdis irraa samii torban bahee salaata fuudhee deebi'ee jira namni qaraa qaccirra jira amma afaan qabatanii walirratti jiganii kolfan mee samii bahoo naa taa'u jedhan makkaan kaatee beetel maqdisiin deemuuf yeroo san keessatti ji'a lama deeman aggaadeen asii achi ji'a tokko achi as ji'a tokko ji'a lama deeman isaan ammoo idanuma waan idanaa beetel maqdisiin deemanii samii torban deemanii akka seenaan jedhutti samii takka akka samii lafarraa akka samii tokko faa deemuu fi waggaa waggaan 500 sinuu maayin deemsa makiinaati moo xiyyaara moo miilaan moo kayyo subhaan biraati jechuudha garuu rasuulli halkanuma san keessa hatta maal jedhanii firaashni rasuulli halkan san irraa ka'anii beetul maqdisiin deemanii samii torban bahanii deebi'an hagan qooriin takka jedhan hin qooriin jechuun baay'een turre jechuudha Ayyuu Bakriin dhufanii gaafatan ishii rasuula waan isaan jedhan hundayyuu hin dhugomsita kan akkam gootaa jedhanii waan kana caaluyyuu waan kana caala gurri namaa dhagahuu hin dandeenye amanuu hin dandeenye osoo rasuulli jedhanii hin dhugomsaa jedhe kanaa miti jechuudha kun na biratti xiqqaadhaa jedhe jechuudha saadiqal masduuq Abu Bakri gaafsan akkuma isaan waan kana dhugomsuu didan san osoo illee dhugomsuu baate seenaa ofiin tiksine akka har'a parsantii 100 Ayyuu Bakriin namni marti jaalatee jedhu kanatti gaafsa wanni jedhachu waa wahii qeeqa wahii irraa fidaa jechuudha Ayyuu Bakri garuu gaafsan illee haqa irratti jabaatee seenaa ofii tikfate jechuudha seenaa tiksuun akkanaa jechuudha kanaaf seenaa tiksuun jabina barbaada mokkortii baay'ee keessa dabarteeti jechuudha Qur'aana keessa aayaa wayitu jira aayaa takkatti qofa seenaa nama tokkoo hin dubbatte aayaa takka qofa wajaa'a min aqsal madiinati rajulun yasaa qaala yaa qawmi ittabi'u al-mursaluun aganuma qofa aayaan namni tokko magaalaa fagoo irraa fiigaa dhufee baadiyaa keessaa fiigaa dhufee warra hawaasa magaalaatiin yaa qawmi ittabi'u al-mursaluun nabiyyoota isinitti ergame tole jedhaa waan isaan jedhan fudhadhaa jala deemaa jedheen hawaasni biyyaa indidan isa rakkisu qofa santiin tumanii ajjeesaniyyuu ammootana fiigaa dhufee seenaa hojjete haga isaan tumanillee hin jabaate irratti jabaate maal godhaa jira seenaa fi tikfataa jira harkan kennan waan jedhe tiksaa jira seenaa tikfataa jira jechuudha irratti du'e qiila dkhulil janna rabbiin watuma san jannata iseense jechuudha jannata isa badhaaseen seenaa hojjete seenaa ofii tikfate bilkaa'ina seenaallee argate jechuudha seenaan isaa dhalootaaf illee dabre jannata illee argate jechuudha maashaallah kanaaf Ayyuu Bakri illee kunillee wal qabataa jechuudha seenaa hojjechuun seenaa tiksuu fi milkaa'ina seenaallee wal qabataa jechuudha kitaaba kana keessa namni waan gaarii hojjetellee baay'eetu jira namni waan gaarii hin hojjetinillee baay'eetu jira fakkeenyaaf Fir'oona fudhadhu Fir'oonni seenaan isaa Qur'aana keessa bakka baay'ee jiraame garuu Fir'oona irraa maal barannu jechuun seenaa isaa ka dubbifnuuf waa irraa barachuufi miti ilma keenyaan akka Fir'oona hin tahinii jennaan jechuuf itti himumaaf sunuu barnootuma garuu akka isaa ta'a jettee waan itti irraa fudhattu hin jiru beekamaadha faallaa waniiti jechuudha jechuun rabbiin diduu isaatiin waan isa qunname san fakkeenya gootaa akkasin ta'ini yoo akkas taate akka Fir'oona ta'e taataa akkasitti halaakamtaa jechuudhaaf ittiin sodaachisuudhaaf jechuun seenaa irraa baratamuu miti yoo ta'e jedhu seenaa girdoo duubaan itti fayyadamnuudha jechuudha ka jechuun ka ilma ittiin sodaachifnuudha akka Ayyuu Jahaliin tahin jennaan rabbiilleen akkasumatti ittiin nutti himaa jira seenaan akkasiillee baay'eetu jira jechuudha ka Fir'oona ka Qaaruun Haamaan warra Qureeshaa keessallee seenaan akkanaa kun baay'eetu jira Fir'oon bara kanallee ma jira waan ta'eef fakkeenyaaf falaasama imala sadeenii keessatti seenaa hojjechuudha seenaa tiksuu fi milkaa'ina seenaati namni tokko badirratti guddate badoo masaa sanillee tiifate badoo masaa sanillee yoo du'e as keessa seenuu hin danda'a nama jabaallee jedhamuu baata Fir'oona yoo fudhanne Fir'oona seenaa hojjeteera seenaa sanillee tikfatee jira yoo jennu seenaan sun karaa baasuu fi dhaloota akka dabru seenaan gargariin hojjetame ka citee achumaan dhabamutu jira ka dhokata ka dagatamu jira jechuudha dalagamee fi hin ta'u yeroo wayitiif qofa ajandaa ta'e kabaduu jira seenaa Fir'oona dhugaa dhaloota tarii jira garuu milkaa'ina seenaan qabu Fir'oona maaliif hin qabne namni seenaa ka hojjetuuf maaliif jechuun bu'aan isaa waan gaarii irraa argatuudhaaf bu'aa negatiiviin miti jechuudha bu'aa pozitiiviidha malee galata hojii sanii rabbiin biraa argatuudhaaf Fir'oona seenaa hojjetee seenaa tiksee garuu galata rabbiin biraan qaba faallaa sanii qabaa jechuudha. Gita dalage himmaa galatan qaba galanni isaa azaabuma. Azaabni yoo galata taate jechuun argatuu danda'a. Martuu galatuma mire jannanni illee galatuma azaabni illee galatuma nama isii barbaadeef. Galata ta'uu danda'a garuu galata afaan guuttannee jechuun wata galata jechuudha yeroo baay'ee jechi galata jedhu kun waan gaarii qofa irratti dubbatama garuu Qur'aana keessatti rabbiin bifatetti kanan dubbateetiin hin jira jechuudha warra jallatee daangaa dabreetiin jedhu kun guyyaa qiyaamaa galanni keessan kana jedhamee rabbi azaabanii seensifama garuu galata wanni jedhamuuf waan gaarii hojjettan jechuu osoo hin ta'in
argatin Homo hojjetan argattanii homa facaaftan haamattaniidha jechuudha. Kanaaf hedduudha seenaan akkanaa kunniin. kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya takka lama jedhaatii dargaggeessa lafaa dhufaa Sa'iid Muhammad Qadar yookaan ammoo Sa'iid Liider waliin qophii jabaa goonee as kennee jirra. Inshallah sagantaa keenya hin jalqabne malee hin xumurre sagantaa keenya gara xumuraatti deemaa jirra. Gaaffiiwwan barbaachisoo ta'an jedhee yaadu gaaffiiwwan amma achii gaafadhe deebiin isaa isin fayyaduu danda'u isa gaafadheeti itti bohaaraa akkasuma immoo irraa barataati itti fufna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jedha.